Makaati fuula tinkurin kaawai. Dan taasisi yoo fayyadee deemtu dibata biraaf naati. Maa imtiyee taree. Sanii miti kaatuba. Ati fuula Wala akkatti irratti cabsan. Boodee markan kaasee ni hima. Haatee boorra si Waan naan jettee jirtu moo naan Aboo harka irratti qabdi. Boodee eegan beekan. Harka irratti naan qabdi. jettee jirtu. Jette galee. Kijibaan sirra kaan. Akkam? Naan jettee jirte. Waan hin taane dhabee Waan gooti jira qaama sirra jiroota. kaan. Oo qasama bilaa maamilaa. Gadi hiyyoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu isiniin jechaa salaamtaan ta'an jedhan onni rakkate lagaa fi gara xamurtee bakka jirtan hundatti isin haadha qabdu isiniin jenna salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra waan ajaa'ibaa dalaguu deemna maal dalaguu deemta yoo jettan dachaas aarsuu deemna dachaas karaa kubuu deemna dachaas mataa shirshir biraankee addaa tana gartee ta'a yoo inni gubbaa dhaabbannee dubbanne gartee gurri isaatu caljee isa dhaga'uuti dubana innaa aaraa fi yookiin kaan ammoo qaanyii keessa firaankii isaan goona waan nuti jennee irratti dalaguu deemnu isin hamma dhumaa yoo nu daawwattan kan nu dhageessan ta'a hanga dhuma viidiyoo keenyaa yoo nu daawwattan hedduu firaankii ajaa'ibaati warreen rifattaniifis gaachumaan rifadhaa fi kan ammoo baga kana gootan jettaniis jechumaan koomentii teessan barreessitanii yaada firaankii tanarratti hedduu barreessuu qabdan firaankiin tun hedduu koomentii qabaachuu qabdi saniifuu mana keessa hin jiru amma nu qofaa jira. Jechuudha. Kuno manni keenya qullaadha. Saniifuu gaanu lamaan qofa mana keessa jira. Dachaas dawwallee yaamnee dhufu jira. Hamma dhuma firaankii keenya akka nu faana turtanii isin hin jaa waan akka ajaa'ibaa kana goona gaarra wooma nuti godhuu deemnu mee nu faana turaati ilaala nagaa nu tura. Qabdumtoota daawwattoota keenya kunoo kaameraa keenyaas asitti dhohifannee jirra. In argu jeeti yaada. Amma inni dhufutti gaa dhufaa jira dawwallee qaata dawwallee yeroo duraatti dawwallee osoo kaameraa yaadan maratiin dawwallee. Ammaan dhiyaate yoo inni tures istoobiin goonuu jidduudhaa murraa yoo tures haa turu booda viidiyoo ta'inni tureessan jidduu murreetuma isuma dhufu harkuuf teessanii nagaan nu turaan isin jaa waan dachaas godhuu deemu. Sen. Hai libbe. Maali gal? Tai. Tai. Kok? Aslah kamera jilate dagek. Bom surah makatnya mahai. Nuara bu fede ke? Eh? Uno gal tutufani arran tana kana tahu jira. Mari. Khosha yene. Tanya cufi. Itu ka ground da jira mashallah. Gata ya khas ta jamle haja ni fe girgira ajira tu girgira abaga bimme. Duratti magala uga. Girgira ka tu fude girgira ande me ka manu sani ta afte gidi. Akkada dani jidala. Asli muslim bi. Mana si jara ya sudi ma. Hai, taisi dulu tadi. Wai. Eh? Wa magar wani khoba ka bunjiru. Hai Ramadan. Samata ya wala fa khamma. Ayah jajira tu siapa jira? Pakainya. Berbeda. Bawa akatin tahu mana tadi mana? Mari, semua yang kau baca, kau fede di Bawa sini. kam mana tadi? Dure. Berbeda apa? Mari kena tadi. Nama lu kusto mana tu nama tu? Kudu nama lu kusto kuarda. Asin kerami. Depan orang ramai jera katu itu. Makasih. Nah, favor kita orang nada. Aye, cici sih yang fede di. Higa. Ajab saya amne. Iya, dia aja. Sonte kaisa buat Muhammad. Dulu tak kaisa malu kuasa. Enyu kan itu meo kaisa luka. Enyu kan. Me, ada. Oh, ada arti. Obat saya me. Lata furachu. Hah? Lata furachu. Ah, kau semua kan ada. Cici dia bisa nubi. Dure, mari ni apa tanggaru? Arba keberadaan apa? Mara jam tadi ni mesti belajar mi. Bawa. Jadi ini ber biar di biar. Alio lihat kajian tu sengkisi undak kemarin tu ni juga ni berlapis. Anu bakkeberat dia boleh mana aja sini macam cara. Daga. Ada tahu sini terus yo faedah ni le. Cetak. Nusia mi mesti nuam. Lagi pada aja sini dia boleh macam jalan kau. Ada bakkeberat apa kaju dia. Ni kaya tak wani midi. Betul milet ini ni kata. Ya. Aye. Dalam tu ramai je tu. Dalam tu ande mama berada in jawab berada kalian. La dah jas. Khabar ligam nami. Khabar ligam nami. Mas khabar jala. Alam tu khabar jala isau libu no. Nam tu khabar jala. La mas fada mi dia tak dua tadi binu. Nam esibra khabar jala sikit tu lalu sikit roh. Tak dua tadi binu dah jas.
Wanta deemu safaadhaan wal qabu. Kabaja walii qabnaami. Daraartuu maal jettee hin jeemir. Daraartuu maama keenya seqanilaa maama keenya jaaladhu. Hin taphatiin gaalaan ta'a taphantaan hin taphatiin. Haamsa godhuuf deemnaa. Hantu gaaluu fuudhee yana durreef tapha. Siree ammayyaa yaa siree ammayyaa siree ammayyaa siree ammayyaa. Hin taphatiin jeen gammaan. Maaliif hin taphadooyi? Gammachuu kana achi ka'ee barbaadaa waan fakkeenyaaf isiwarummaa fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti namni gammachuu malee waan biraata kan dhagahu. Sanii faana deemeetiin bakka biraa dhaqanii dhiifama naaf isa hiyyamaa deemuuf hin deeman daraartuu isin birallee taa'u deeman. Ati maata tifta tolchidasi. Yaada keenya nurra babbe yaada keenya nurra babbe. Akkam jedhan? Akka bakka deemti hin deemu. Shaan Tuunuu si geessi haa taa'an ni geessi miidhaa. Shaan jenne garuu garaan dhiqachuu. Wanni jaa ture yoo ni geessi baa akka fedhaa godhatu. Osoo hin dhiqatiin akka shaadii beekte gizeen dhiqadde baaka mucaa arra sibichaa fidaa yoo qasama Dubbii namarratti hin taphatiin amma. yoo nan fiduu baaddarra inni haaraa mutala gaarra wallaahi billaa yoo fiduu baaddaa namaa miti. Amma waan nyaata inni maa kan hin deemanii fayyadati. Dubbii namarratti safaatiin hoggaa namni hajaasa yaadu. Oo ajaa Namarraa baase hajaa. Taa'uun deemu waraan wallaahi mamta deemaa. Hin taa'inee dafii natti mijii malee keessan fiigin hajaa ta'e himachuu hin jarjarin. Tamam. Dal. Daraartuun maal jette? Daraartuu. Dhuguma moo hijiban? Dhugaan aan jedhu. Tijibaan nama. Kanaas dhunoo isinis tanaame maal jettee? Wanni hin jemmoo kana saluuze isin goona. Waa warraa hundi isin naa ergaa. Amman taphatiin kaa? Dachaata kolitti haaromtanii irra kabaja walii qabnaamisa bara wal kabajnaa bara. Harka laa kanan kaan agaamlee yoo mitaadhe. Jechuun waan fedhe illee yoo akkamii irra qabdu ni beeka. Garuu obbolummaan tana maayii jechuudhaaf hin deemu malee anis ni beeka akkamii irra qabdu. Waan fedhe lagu akkamii irra qabdu ni beeka. Ayyee daraarratti maa. Himoo wanni nuti walii qabnu hagan maayii wanni walii hin qabnu hagan maayii. Ayyee maali. Wal amantiin ni nyaangan maayii jechuudha. Afeen si dubbadha malee siraanii hin dubbadhu osoo kana godhataa beeka. Ayyee maal jettan. Usee yoo fedhe bakka deemirraa dhiisee yoo. Deemu malee. Egaa nurraan dhageenyu waan nuti nurraan dhageenyu. Ayyaana baay'ee madaalee deemuuf hin deemaati. Kun waqtiin qabu. Maal jeesi barreessi? Maal jeesi dawalaa jira? Maamati si geesse sheenaa takka na dhageenye bakka isa jalaa garagalii naan jedhe. Sheeneetiin jira. Sheeneetiin Egaa Maammadi si geessi sheeneetiin jira isa jala naa deebi'e. Addachaasa wanni kun ta'uu qaba. Maal jette irra deebi'e? Hin jenneeti. Irra deebi'e. Kun safaataa ta'a jechuun guyyaa nanni beekanii guyyaa. Safaataa miti naan jettee jirtan. Guyyaa karraa. Ati immoo isaa naaf isa walii fidu jeentamu dhugaa siin jedhe. Dhugaan naan jedhe. Guyyaa Bilaalis karraa. namichi naasoo jira. Guyyaa karraa nama gartee maasoo dheeraa illee fedhu. Dachaasa akkanuma yoo jechee ta'e kun sirraa dhugaa ta'e amma waliin deema yoo feetan fudhadhu qayyee. Jecha akkam. Kan fudhadhu qayyee. Eeysaan Eega sheenoo jettee. Namni waan obboleessaa godhe takka eega sheene. Kalaas amma yoo walii galtee qabaatan narraa fuudhii bakka. Eeysaan keessa. Sheenaan eega dhufte baantu. Eega fadhugaa duraa illee siif fidee argama qayyo. Anaatu isitti sheenee. Uno si dura teessee jechuutti jirtu. Akkana naan jette. Anaa jechaa isin jee. Bilaanis qaamaanis wal bira dhufe. Akkana dachaas. Amma kun rabsha jettanii mee akkaan Rabshaa miti dhugaan naan jette. Amma jechaanis hin jee malee deebisaa deebifteefu sin gaafanne. Maal deebifteef? Ani moo. Ammaan hin deebisaa kan namatti nageessitee jira akkamitti waan kanaan itti haasoftaa hin jeen. Dachaas akkanuma amma sirraa dhugamoo itti taphatte. Itti qooste. No, waan kana takka illee dubbanne baabaa fayyada geessan immoo. Arrabsha godhu bitanii dhugaa dubboo hojjetanii fakkeenyaaf osoo gammachuu gammannee finna waan akkanaa kana gartee miti. Si dura teessee Naan jiru. jettee jirti. No. Fuula kee dura teessee jiru Naan jirti. jettee jirti. Sabaataa dhiisee Naan jettee jirta naan jettee jirti. Iyyoo maal taatisa maamati? Maal taate reen Maal deemaa taate? Makaati fuula nuti hin guurin kaawwayi. Dantaa ishee yoo fayyada adeemtu dibaata biraa binaati. maa himti jetta reen? Sanii miti kaatu ba? Ati fuula nuti guurin kaawwatu. Bara maa gootaa miti. Gootee jirtaa hin sin jedhu jira malee. Hingoone kanaati. Hingoone ishee fuula guurin kaawwatu. Gootee jirtaa hin malee maa gootaa illee jenni. Mirga qabdu ni biya. Gaarii mirga kee akka baay'ee. Sanii miti dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf ati anaa amanta beesha amanta. Nana amantooti. Gaafii si gaafadhe. Dubbiin tokko jibaayee. Ani hingoone garuu ati nana amantu. Anu ati kana hin jennu. Akkasii. Godhee qaba. Godhee qaba. Si gaafachuu jira. Aan godhee Naan qaba. jee jira. Innoo an sin dheeka sama billahi. Naan jee jira. Dhawu miti kaa. Laawu. Waan fedhe daleedee deebitee harka kaasuun hin jirre. Hin jenne. Irraa qabaannaan. Hin jenne. Muduraa fi dura fuudha malee duraa beektaa Laal. Hin jenne. Hin jenne. Naan jettee jirta. si dura teessee jettee oo dhiitiin kee jibni dhiiraan tolu baleessuun kee jibni dhiiraan tolu. Maa ijiba baabtire. Sinjeetiin gara biyyoo. Wanta isaa akkamii sinjee? Aybi Wanta naa miti. Wanta shayitaanni kuduraa akka Wanta naa miti jettee
Injenne wal. Alas malo kana yon jin kanyi dani wala kana jin itu kan mana lolu mal. Bilaa inaan jette mana arusaatti naan jette bakka arusaatti naan jette. Bakka Ruusaa jira biraatti hojii naasen kala Mahamad jaalataa. Siin naan jette. Mahamad yoo hojii malee. Barla. Eenyu? Ifi ma jala jetta. Fiti misaki sanatti agarsiisa. Ati. Bilbilee na bira hin jiru. Haa kunoo kijiba. Shaana irratti hin dhiseeru. Kunoo kijiba. Ate amma jette mo jenne. Ani hin jenne wallahi billahi. Ani hin jenne. Naan jettee jirti. Laa hin jenne. Abaddeen naan jette. Wallahi billahi. Anti maal sirraa? Ati bari ilma dhiiraati akka obboleessa kee. Akkas. Oo hin jenne khalaas. Naan jettee jirti. Naan jette. Harka gaddeemsaa harkatti Jette Kalau tuan ma beli. harkanatti ol qabinaa hunda Itu godhe. bi beli. Bari dubbii waan hin jire sirraan kaawanii obboleessa. Maal ta'e? Ma beli. Dhageessanii. Anuma dhugaa. Galata kan ke ma beli. Bar galata dalai ni Sun wan galata dhageeffadha. dalai. Amma dhageeffadha. Safaata si wajjin godhan. Wanni isin godhu jirtan kun an birankii illee wana godhu jirtan birankii kanaa si wajjin saba qabu. Wan ati gote asu. Abadan. Anno haram maama birankii kana godhu jirtan. Wan ati gote asu jiro. Asama billahi birankii kana godhu jirtan waan kana yanga wali. Naan jettee jirti. Wallahi kaamera bakka ta'e ta'e baasa. Berbadi yarki na itu. Warra bulkaa waa Baru birankii. ya tak nyuruh rafi di fetu karfe di Abadan birankii kana godhu jirtan malee an abadan kan isin ibsitan. Biraanki maal si godhe? Ha. An biraankiin beeku la Bagaan waan naan jechuudha. jette si naan jettee jirti. Baganje cusat. Dhageessee kijibaa naan sirraan kaawanii. Me mal faji takataka ni me bwana ni sinjir butu. Anaaf Takkan di sini. Aku mari pun garagalii. tinta timi. Anaaf garagalii. Ani egaa Mahammadiif si keessa sheenaa takkaan na dhagahamee naan jedhe. Akan mami. Waan feetane gaafadhu isarraa garagalii khalaas. Jee. Kan naan jedhe. Sinjee. Akida. Ittiin shan wayita namni gooti. Isheen illee maal ishee? Isa dhagaasi. Ni sadaqe. Ni sadaqe. Lalu kaya kana tu murteza. Jechuun Lalu kaya kana dugom saja jangan. Isa dhagta. Ni amantaa? Jechuun lalu kaya kana dugom. Laa. Osoo wala laki wala kana ngone ne shakila ayate naga. Uummata kaas gaafa. Isiin ni amantaa jechuusi. Ni nama natiin jedhe akka ta'e. Narraa amantaa jechuusi. Akka ta'e tuni Khalaas. Walaa kilma khalaas kana booda. Rabbi hojii sinaa dhiisu. Akka dalee deemire. Waan hin fedhe dalagee mi? Waan hin fedhe gaa dalagee. Takka jechaa maallee dubbachuun fedhu. Walaa isii walaati. Ammoo walumatti rabbi sinaa urgeessu malee tatiyyaa. Allahumma salli ala Muhammadin gartee miti walaani Muhammadin ka isaabaan ka daaretti. Walaakin ammoo gaafa takka dachaas gettanii akkana yaamnes. Dachaas gettanii akkana Ite dubbii laa ite moo. fedhee haalaakuu fedhee haadhiisu. Amma walii bar arraa dhiifama kanaas. Bari biqaanyi dhiiftee naannoo kanyiste. Dhageeffadhu si Biqaanyi dhiiftee naannoo kanyiste. Dhagee Mahammad amma sagalee sirriitti ol fuudhuun fedhu jeeni miti. Naan jettee mi? Jechuu isiitiif kanaas eegee jechee si dhugamte. Kana booda jiruun dhiifama kanaas Mahammad dhiifama naa godha irraaf. Duraan balleessa. Laa balleessee mi? Namni balleessee hin jiru eegee jechee si amantee gartee akkana itti naa gatte. Kanaas innoo dhiifama irraaf afoon ilaati illee dhiifama ani illee dhiifama. An dhiifama. Walaakin ammoo. Dhiifama kan nu barbaadu. Waan Akkasii. akkana dareeyidee. Tamaam. Waan namni irra dhiifama walii gabu. Akkasii. Kanatti. Tamaam ayyee. Bultileen akkanuma jechuudha. Dhiifama kanaas isin hundinuu. Dhiifama kan Walii maali? rabbi Waan isaanii. feete dareeyidee. Waan fedhe dalagee miti. Innuu sannaaf rabbiin yaaddi yaafata Bar namni jaalallee namaa jiraa jenna jechuun egaa siifi dedeebi'ee jiraa jenna jechuun akkuma nama jaartii namaa jiraa jennee Amma akkasii mire. bara akkasuma Amma karaa beekee deemuu ni dandeessa amma akkasii. ni dandeessa Laakiin ammoo. ni mun taanee fiddee deebitee isheenamu jechuun haqqisa namni haqqisee bara irra deebianii akkanuma nyaatuuti. Akkasii. Anam dachaa jecha kana kutee Mahammad. Anaaf kutee jecha kuchaa kana. Innuu Sibira teessee jirti bara anna halaala natti himneera sibira teessee natti jirti bara. dhiifama kanaas anaaf balleessite. Kana booda laakiin maqaa fi isirraa waan takka. Dachaas illee gettee galtee miti. Yoo rakkatte rakkoota isin baasa. Walaakin ammoo isin lamaan ani halaala taatiin gartee halaala isirraa jiraatan. Kana booda ulii galtee mi? Qaama ganamaan ofirraa na sodaatte. Kanas waalaikum salaam nagaan jiraadha. Man maqayyaa waan dhufeen kana. Abshir anuun deemu. Daawwattoota keenya kutee biyyoo tana piraakii ta'uu ittiin himnu eeguma nuti galla kibne ilaanu piraakii hin jennuun galla kibnaami achumarra ilaalee jirru kun piraakii na godhe mata dureen ilaalamu akkam mata duree akkana goona dachaas akkana godhuu deemnee inni dubbanneemi eeguma galla kibne haa argu hordoftoota keenya ittiin himnu khalaas dhiifamallee gaafannu haa argu dachaas dhiifama gaafachuu baadhee sanarra ilaalu egaa wanti tun piraakii ta'uu beekan irra akka laalleen beeka saniifuu ga'a hamma dhuma viidiyoo keenya waan nu daawwattaniif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan turan sini.